Waanti fi immoo bulan. Biqiltuu. Walaa obbolaan dhumte wayii fatiiko. Biqiltuu salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. وعلينا وعليك إن شاء الله. قرأتها؟ قرأتها؟ عيد مبارك. قرأتها عيد مبارك. فاتي ولي جتانا أبوليس كوتي. أبوليس كي كم؟ قرأتها لك. أبوليس كي قرأتها؟ إيكا. إنه ده قرأتها أبوليس كي كان مجارسك biqiltuu malee na qaba na dadhabaa jedhu sani akka feekii gootan akka taphni ta'e akka pirankii ta'e salphattan ka jedhu ani baay'ee deema mata na qaba na dadhabaa jedhaan jiru inni moo maalirratti girgirrii modi salaam alaikum. Maaliif na jala dubbachuu didde gisee ansi dubbisu? Asii sagalee wayii ture kanaaf hin dubban. Waalaikum assalaam Eid Mubarak. Biqiltuu obboleessa kiyya naan jedhaa. Maaltu gootu? Oromoon tokko bara Oromoon lammataadha. kana isa nama salphattan hin jedhaa turte fati nan dhagee sagaleeti. Wallahi biiftuu isin salphise. As bayyatu. Wanni hunduu pirankii jette. Akkasi wallahi birratti. Kai telefoona biraa fuudhuu deemi. Kayyoo. Bebekas sochoosuuf hin ka'i. Hin kaasu. Kanaaf akka. Ka jedhu biqiltuu baga geettimaaf obboleessa kiyya naan jette. Maal jedharee? Na qabaa na dadhaba walaloo na abaarrissee akka hin dhageenye jedhee. Qorata fatiidhaa walaloo qopheessitee turte. Kuni fayyaaletti. Asiif biiftuillee faayidaa qaba. Fayyaaletti. Isa kitaaba yaadatummaa koofati. Hin laafti malee fayyaaletti. Yoo inni sirbuufu bulloo kiyya naa sirbimee xiqqoo adii sirra naa bahi jettiin bakka suutumatti sagalee gadi qabatte. Tumaa baante ga'ani. Haa? Biqiltuu miskiina bakka gaaraati. Biqiltuu naatillee itti dabalte. Ati miskiina biqiltuu. Kan shakkitaa? Miskiina osoo hin taane dubartii ragaa jette ati. Eeywa dhiirrillee dubartii ragaa jette barbaada. Saniif qorataan biiftuu dhiisee si dhaqee. Biiftuu bichaa miti waggaa shanadhaallee jaartii qabeesiillee dhiisee garaan siiteef. Biiftuun hin taatuuf obboleessa. Isillee gara murteen obboleessa kiyyattee biiftuun siin taatu. Akkasuma jetti borutti deemtisi. Mucaan fayyaalessa isintu miira keessa galche malee mucaan fayyaalessa inni abdii dirra deemtu kun na quuxan jedha. Mucaan akkas. Maali? Biqiltuu fatii. Nagaannaa tura inshaallah walitti deebina nan ba'a. Baaloo. Waaqatu Hin turte. Eessa dhaquu? waaqatu gubbarraan barreesseef. Silkii biraanatti daagaranii dhaquu. Nan ba'a. Laayibiirraa baata? Si warri miidiyaa irra taa'a kalafatti. Laayibiirraan baata? Balaa namatti hin bu'in. This new salam alaikum. Maali qirri jedhe?
si jedhee deemnaan silkiin kiyya kunoo waa inni godhaaru laala eessa akka dhaqe deemee jira innaante hin deeme Amma eegaltee biqiltuu jedhanaan. yoomirraa obboleessa kee ture Rabbuman irra kaa'e barana. Mana mi rakkoo qabu siidha. booniyyee Wayyee. salaamu alaikum Waalaikum salaam. Eid Mubarak. Waalina waalaikum. Wayyee. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Waalina waalaikum. Wa alaikum. Wanti dha. Dhiisa. Waan egaa isaanii biqiltuu irraa rakkoo qabu. Jedhu si bareedeera maashaallah jimmitti ta'e. Thank you. Malumi. Akkana biqiltuu jirtaa?